fuudhe jechuudha. Maaliif hoo jettan hiriyaan hiree rabbiiti kan rabbi isaaf qoodee bareedduu tana laal Oromoo fakkaatti bar an Oromoo se'ee hubadhee laalee itti deddeebi'ee laalee mucattiin Oromoo fakkaatti kanuma fuudhamuu qabdu baga fuudhe hay isin maa inaafan isin fixee faatoche inaafa dhiisaa inaafa ofirraa dhiisatii fataa abboo gali toora ma abduu alalchita moora shandaddaaka shandandeenye akka waaqa arrageenye bareedaa isiniif qabadheetii dhufeetiin jira Joyyaa Shamaar Kafuunee kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota ilmaan Oromoo idil addunyaa irratti argamtan jirtu nageenyi keenya kan jaalala kan kabajaman bakka fi iddoo jirtan maratti isiniif haa ta'u warreen biyya alaa teessanii biyya keessa teessanii nu daawwachaa jirtan marti keessan akkam jirtan akkam sa'a kana geessan isiniin jechuun barbaada isiniin jechuun jaaladha jechuudha marree jaalatamtootaa fi kabajamtoota simbootuu fi akkuma dhuftanii laayik sheer gochuu hin dagatiniina laayik yoo gootan nama biraan geessan sheer yoo gootan nama dhufa koomentii yoo gootan immoo na jajjabeessitanii warreen nabira dhaabbatanii na jajjabeessaa jirtan marti keessanuu guddaa galatoomaa hedduu takka isin jaalladha isiniin jechuun barbaada kallattumaanii kara dhaamsa fidee dhufeetti isin gaggeessa jechuudha innis maal seetanii dhaamsi kiyya har'a ganaman ka'eetuma osuma ol ka'ee artistii keenya Guutuu Abarraa Indiyaa fuudhee galchee walii sinaadhees kana jechuudhaaf immoo faatonni keenya immoo akkamitti osoo nu ijirru osoo qaqqaaliin babbareedduun ilmaan Oromoo idil addunyaarra jirtu akkamitti Indiyaa fuudhu jechuudhaan shira qabsoo fi shira gola TikTokii gola Facebookii gola YouTubetii fidanii asii fachiin dhaanii akkamitti fuute jechuudhaan mucaa kanatti tamsaasaa jiru ani garuu kara kiyyaatiin dhaamsi obboleessa kiyyaa qabu baga fuutee siin jechuun barbaada wajjin horaa jiraadha faaxochi keenya isinitti dhiisaa isinis illee chaayinaa fi akkasumas faranjii mana fiduu dandeessan kanaafuu dhaamsi ani isinii qabu maal seetanii dhiisaa kan wal fuudhee waliin haa jiraatu isiniin jechuun barbaada marree jaalatamtoota fi kabajamtoota keenya kuni oduu atattamaati oduu simboorraa dhufeedha ammas immoo isin maal gochuu akka qabdan isinitti hima na caqasaa tokko isin jaalalta hin beektu ijoolleen Oromoo jedhe garuu jaalala wallaalanii osoo hin taane hiriyaan hiree rabbi waan ta'eef rabbirraa ganama ati ijoollee Oromoo fuutu Indiyaa fuutee wajjin jiraatta jechuudhaan mucaasanii kan kenname jechuudha kanatti aansuudhaan immoo ijoolleen hireedha malee lafaa kaatanii isin bishaan keessaniif midhaan kiyya Oromoodha Amaaraadha Tigreedha jedhina faranjiitti heerumuu dandeessan faranjii fuudhuu dandeessan akkasumas illee kinoo wantoota akkanaati hiriyaan hiree rabbiiti kan ganama rabbii isinii hire malee kan ganama rabbii isiniif kenne malee fuuchuullee hin dandeessan heerumuullee hin dandeessan akkasumas faaxee keenya adaraa keessan inaafaa dhiisaa suura mucaa lafa kaa'a asii fachiin akka hin goone abdii kiyya jechuudha kanatti aansuudhaan tamsaasa sa'aatii kana kan isinii qopheesse eenyudha simbootuubiidha ammallee tamsaasa baay'een qaba na waliin tura maaliif hoo jettan laayik sheerii godhaati wal jajjabeessaa isin jechuun barbaada egaa ani dhaamsi obboleessa kiyyaa sanaa qabu baga fuudhe rabbii waliin horaa bulaa jiraadha si jaalanna artistii keenya kabajamaa fi jaalatamaa Abarraa Guutuu Abarraati Nindo goggore Abarraa Guutuu jedhe abbaa fi kara maal gootan beektan inni illee waan Indiyee fuudheef xiqqoo kara Abarraarraa kara Guutuutti deebise jechuudha dhiifama Guutuu Abarraa si jaalanna qaalii keenya baga fuute siin jedha horaa bulaa dagaaga lama ta'a ciisaa sadi ta'a kaasiniin jechuun barbaada akkasumas immoo sheerii godha biraan dhawgaa faaxee keenya adaraa keessan adaraa kan isinitti dhaammadhu jireenya namaa keessa hin galiina maaliif hoo jettan hiree qooda fi fuudheetiin jira karas wali sinaa dhiisu obboleessa kiyya jedha inaafa malee yaada keessa nu galchite jettanii yaadda huutti jirtan shamarrocha keenya iyyaaddeena fataa ofirraa jedhaati jiraadha hiriyaan hiree rabbiiti kan rabbii isiniif qoode faaxochi keenya isinillee hin argattu jechuudha har'a egaa tamsaasni kiyya har'a kana fakkaata yoo isinitti tole laayik sheerii godha faaxee keenya immoo adaraa keessan ininaafina faranjiis fuudha faranjiitti seeruma dubbiin jirtu tanumaa jechuudha kanaafu warreen laayik sheerii gootanii koomentii jalatti naa barreessaa isiniif deebisa simboon maal jette yoo jettan simboon indoo goggorre ani kan jedhe mucaan baga fuudhee baga itti heerumte baga fuudhe jechuudha maaliif hoo jettan hiriyaan hiree rabbiiti kan rabbi isaaf qoodee bareedduu tana laal Oromoo fakkaatti bar an Oromoo se'ee
hubadhee ilaaleetti deddeebi'ee ilaalee mucattiin Oromoo fakkaatti kanuma fuudhamuu qabdu boo baga fuudhe hay isin maa inaafan isin fixee faatoche inaafa dhiisa inaafa ofirraa dhiisatii fataa jedha hojii keessan hojjedhaa isinillee akka faranjii isin fuudhusaa isin jechuun barbaada maree oduun kiyya tamsaasaa har'aa kana fakkaasaa warreen laayik sheer gootan koomentii jalatti illee naaf kaa isiniif deebisa jechuun dhaamsa kiyya galatooma nagaan naaf tura isin jaalladha lammiitii